بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هردفتوني كومي ميديا وندكيسن بقى ربين قيا الراتي ولتنو ديبسي درسين كينيا الرا درسي خذيتي كتار الدمي شنفا جلقم نجر يجود ما شاء الله كتابتك الباسو دا فما قبوف نجر كتار الدمي شنينجي نجر جود kutaan 25ffaa irraa maal ilaata akkuma fuula irratti agartan kana aljihaadu jedha waa'ee qabsooti qabsoon maal akka ta'e walwalaa'u ammas walaa'a jechuun jaalala jechuudha wal hukmu murtii as-su'aalu gaaffiidha maa hukmul jihaadi maali murtiin qabsoodha fi sabiilillaahi ennaan karaa rabbii keessatti qabsaa'uun murtiinsaa maali aljawaabu deebisaan aljihaadu qabsoon waajibun dirqama jechuudha qabsoon akka rabbiin jedhutti akka ergamaan jedhutti dirqama bilmaali wannafsi horiidhaan horii qabduun itti yaabbachuudhaan qabsoon dirqama horii qabduun qabsaa'uun diinuma kanaaf qabsaa'uun jechuudha gizee diin rabbii kar tokkoon miidhame diin rabbii ol qabuudhaaf bilmaali horiidhaan kaawwama qabduun yaabbattee ittiin wacii godhattee wannafsi yennaan lubbuudhaanis qabsaa'uun dirqama wallisaani arrabaanis ka arrabaan qaceelchuun lubbuudhaanis immoo itti hirmaachuun dirqama rabbiin biratti qaala allahu ta'aalaa rabbiin ol ta'e ni jedha kanaaf rabbiin aayata keessatti nutti dubbachuudhaaf deema zamana hin qabu zamana duriitii fi zamana ammaa qofa hin jedhamu jechuudha انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله انفروا بها يا ربين جتشودا بها خفافا وثقالا دردرا من قدود أم بها أما سو خفافا وثقالا حال ميشا قبدني في حال ميشا قبنين حال جتشودا مالي دردرا تاتنين من قدو حال تاتنين yeroo zaahira aayataa laallu immoo infiruu bahaa gara qabsoo khifaafan jennaan duuba haala jechuudha qabeenyi isinitti saphatteen wathiqaalan haala meeshaa qabdaniif hin qabneen wajaahiduu qabsaawaa nuun ji'a bi'amwaalikum horii keessaniin qabsaawaa horii qabdaniin wa anfusikum horii qofaa miti horii kennanii afuu osoo hin taane وأنفسكم لبو كيسانين اللي قبساوا نونجا واني توكو دين ربي چمنان قبساون درقما يچودا دين ربي والقبو كيست سوران كوني سورة توباتي دولي لولي قبسون دور قفامتي أمس ودرقما يچودا غافا دين ربي قچبه كرا ربي كيسات قبساون أمس كنا قفا وسو انتاني قبسون يچودا قبسو سبا قفامتي سباف قبساو قفامتي أكاس دوبا بليان كينيا وقال صلى الله عليه وسلم أرقى ربي نجي رحمن نسرت أجراتو جاهدوا المشركين مشرك توتتك أبساوا ورى شركي قدوتك أبساوا نتي أرانتنا كم جرديرو مشرك توتتك أبساوا بأموالكم حريك سنين تك أبساوا مشركت وأنفسكم لبوك سنين وألسنتكم أما اللي دوبا الربك سنين رقات دي سنين أركا جلسني harkaa dhahanii jechuudha ragaatti dhiyeessu waan tokko mushrikni munaafiqni ragaadhaan nu injifachuu hin danda'u alhamdulillah sahiihu rawaahu abu daawuda hadiisni kun sahiiha abi daawudiin keessatti illee argamaa jechuu duuba as-su'aalu gaaffiidha maa huwa alwalaa'u walaa'a jechuun maali jaalala gizee jedhan aljawaabu deebisaan alwalaa'u jechuun ammallee walaa'a jechuun huwa alhubbu جالتشودا والنصرة تمسودا قال الله تعالى ربي والتهني جدا والمؤمنون والمؤمنات مؤمن توني إيرافي دلادا بعضهم أولياء بعض قرين ثاني آنا قريت جاللو قريت كفارا في مؤمني وليف آنا متي أبولي سمتي يو أبولي ين دلوتات مليكرات دلوتاتين waan tokko omaa walitti hin qabnu karaa amantiitiin jechuu duuba suuraan kun suuraa tawbaati وقال صلى الله عليه وسلم أرجع ربي حديثك أتني جدي
المؤمن للمؤمن كالبنيان مؤمني مؤمنا فكا جارمياتي مي مني كون جزي جارمي أكم والجبيسة نتي أرى الدنيا كرتي بكا في أجرا أنو والجبيسو قبنا كنو جزيني في واركا نمالكا والديقرو همنا والديقرو كالبنيان أكا جارمياتي يشد بعده بعد قرين كقري جبيسو يعني قام ربي عليه الصلاة والسلام رواه مسلم حديثة كان مسلمي قباس جزي كانوا نبي الله هودي فا صالحي فا ni ergine ya rabbiin ilaa akhaahum saalihan jedha obboleessa isaanii saalihiin gara qawmii isaanii gara obboleessa isaanii saalihiin ummata isaatti ni ergine oggu jedhu rabbiin maaliif akka jaa isaan amantii isaan qabanu akkamitti obboleessa jedhe yoo ka jedhan taate gara obboleeyyan isaanii dhalootaatti jechuu qabna jechuudha obboleeyyan dhalootaa yoo dhalootaan taate malee kuffaarri obboleeyyan nuuf hin tahan akka muuminni walii obboleeyyanii jechuudha kanaaf akkasitti beekuun barbaachisaadha barnoonni arra qabnu asitti xumuramee kutaan 24ffaan asitti xumuramee inshaallah kutaa 25ffaatiin rabbi walitti nu haa deebisu kutaan itti aanu kutaan 26ffaan maalii jalqaba gaa kutaan 26ffaan dhufu darsiin dhufu hal tajuuzu muwaalaatul kuffaari ونصرتهم جتشودا جلقبنا إن شاء الله ددمي في جعفا جتشودا كتان ددمي أفرافان كتان ددمي في شنفان أشت تقول بمي ددمي جعفاتي ولت ربنا هادي بسو وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته